walharkaa fuudhinsi isaa geggeeffame asitti eebbisiisuudhaaf yeroo argamnu injifannoowwan gurguddaa akka paartii badhaadhinaatti duula na filadhaa paartii badhaadhinaatiin jalqaba gaafa uummata kanaaf waadaa gallu hiyyummaa hin dhabamsiisna badhaadhinaa maatii hin dhugoomsina akkuma jenne qabatamaadhaan calaqqee badhaadhina maatiiti waan ta'eef carraa kana argattanii uummanni naannawa kana piroojektii kana sadarkaa kanatti guyyaa eebbaatitti arguu keessaniif baga carroomtan baga carroomne isiniin jechuun barbaada. Injinar Alamuu Raggaasaa itti aanaa biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu xiyyeeffannaa olaanaa uummata keenyaaf gaafii uummata keenyaatiif deebii kennuudhaaf bu'uuraalee misoomaa baay'ee akka godina keenyattis piroojektiileen hedduun bajeta gurguddaan itti qabamee hojjetamaa turee jira. Akkaatuma kanaan bara kanas piroojektii yoo xiqqaate 264 akka godina keenyatti xumurree birrii biliyoona 4.2 eebba isaa kan eegalle guyyaa sadaffaa keenya.